Timiti kan argamnu maaltu ta'ee waan ta'e natti min jedheen mucayyootu du'ee jette eenyutu ajjeese mucaa arsiitu mucayyoo ajjeese jedhan mucaan arsii kun akkamitti mucayyoo shawaa ajjeese mucoon shawaa kun eenyudha akkamitti durute ammuma akkana godha jedhani ganniin fanutti man kaanitasii shaarjadha kan nuti jirru ajimaanii obboleessa keenya fudhannee gara leenitti deemne halkan sanaan gaafa leen geenyu mana yaalatti nu erganii mana yaala dhaqni akkana mucayyoon nu jala duute jirannaan as miti bakka biraa dhaqaa jedhanii bakka biraatti nu ergan achi baanee bakka biraa deemne hospitaala biraa gaafa hospitaala biraa deemnu hospitaalli suni eeyyen reeffi nu bira jira as jira maal barbaaddanii nuun jedhan mucayyoo kana fudhachuu yoo barbaaddan waajjira poolisii irraa waraqata fidadhaa koottaadhan fudhachuu miti kan barbaannu nama eenyummaa mucaa kana ajjeese kana dhugaasa baruu barbaanna illee rakkoo hin qabu sin barsiisnaadhan isa kana baruudhaaf sin komantiin cufiin haasaan kanaan maal goone gara waajjira poolisiiti eeyyen mee nu gargaari jenneen falmattuun nu bira jirti dubartii doktoraan nutti ba'e nu gargaari obboleetti keenyatu nu jalaa du'e maal gochuu qabna maalu nu gargaari jenneen omaayyuu wanta sin gargaaru hin qabu siyyoo poolisii irraa qabaattan qofadha kan sin gargaaruu dandeessu mee mucayyuma kana wanti ajjeese maalidha maal quba qabdu akkamitti isinitti fidanii dhugaa kana nutti dubbadhaa jenneen bakka doktoriitiin dhugaan kun rakkoo hin qabu dhugaa kana kan baruu dandeessa yoo waraqata poolis steeshinii irraa fidattanii dhuftan riizaaltiinsa achi jira riizaaltiinsa isinitti himnaa jedhan achi kaanet bakka mana yaala sanaa deemnet gara waajjira poolisii deemne halkanuma sanaan argaa turtan warri mana siifanitti nu argaa turtan aga sadarkaa nuti ofitti wasanne liivii seennet sinii banneen dubbatiina jennee sin dhageessisaa turre poolisii bira teenye kana jechuun immoo poolisii biyya kanaa mitiiti poolisii biyya Itoophiyaatti iyyuu baay'ee akka ulfaatu hin beektu sin hidhamnu sin hidhamna galchuun nu galchanis nu galchan jenneen bilbila keenya liivii banne kiisa keessa kaawwanne poolisii faana haasaa turre achiin eeshi rakkoo hin qabu jennee teenye poolisiin maalluun jedha yeruma sana tattama sanatti gara imbaasiitti nu dawwale otumachi jirru okay imbaasiin maal jedha nama kana kan qabatee jiru Muhammad nama jedhamutu dhimma kana qabatee jira isa qabachuu qabdu jedhanii lakkoofsa bilbilaa nuu kennan achiin namni kun nama mucayyoo kana fuudhee biyyatti galchuudhaaf jennaan poolisiin sa'aatii sanatti waan beeknu hin qabnu dhaqa Muhammadtu beeka dhimma mucayyoo kanaa nuun jedhan achumaan fiignee dhannee gara malli keenya maali Muhammad amma rafanii jiru halkan keessa gara sa'aatii 8-9 siqeera aleenitti jechaadha nuti maal goona achirra adeemsa karaa dheeraadhaan booda gara shaarjatti deebine warri hajimaanitti galanis galanii warri dubaayis galanii hin bullee barii har'a ganama otoo laftiin bariin sa'aatii 5 kaan daandiin karaa irratti zaamatee baay'ee nuti cufamaa ture akkasumatti iyyuu deemnee gara imbaasii dhaqqabne dubbii sanan barre nuti dhugaan baruu barbaannu mucayyoo kana maaltu ajjeese jennee gaafa gaafannu mucayyoon ofiin of ajjeeste jedhan akkamitti of ajjeeste maaliin of ajjeeste eessa baruu dandeenya sila nama ajjeese jedhanii maaf nuuf hin qorattanii jenneen lakki kun dhugaan jirtu kanadha waraqata isaan wal qabsiisanii waraqanni poolisiin mana yaalaati kennee jira waraqata sana gaafa doktorri achi nutti agarsiisuu jammartu ani bilbila koo kaaseen suura kaase waraqata sana nan qaba jechaadha waraqata sana of harkaan akkana wayyaa furannee gallee gaafa gallee ani gaafan galu ammas nama shakkinu qabnaa nama shakkinu kana seeratti nuuf dhiyeessamuu jennee gara imbaasii Itoophiyaa deemne imbaasiin Itoophiyaa maalluun jedha eenyudha naansi shakkitanii jedhan mucaa Naasir jedhamuu fi Abdii jedhamu shakkinaa jenne kaleessa Abdiin maal jedhamaa ture mucayyoon kun duuteetti paaspoortii ishii na bira jira maaloo abbaatti barbaadaati kootta qabnee galchinaa jechaa ture nuun immoo kan nuun jechaa turtan maalidha akka waan Abdiin harka keessaa qabu du'a mucayyoo kanatti kan nutti himaa turtan achuma warra imbaasiitiin isinii waamnaa jedhan shakkamaa kennineef hin waamani Abdiin sa'aatii sanatti achi jira hin jiru namni immoo reeffi kun iyyuu galuudhaaf dhimma kana wal qabsiise mucayyoo Abdiiti haati manaan Abdii reeffi kun akka biyyatti galuuf nu bira geessite kanaan alatti Abdii waan biraa waan godhe hin qabu nuun jedhan nuti Abdii iyyuu shakkinaa Abdii gara qaama seeratti akka nu dhiyaatu barbaannaa jenneen sana yoo barbaaddan gaafatachuu dandeessu mucayyoon immoo ammas riizaaltiin nu bira ga'e qaama poolisii irraas qaama kamirraayyuu kan nu bira ga'e ofiin of ajjeessu ofii ishiitii of ajjeessu eessatti of ajjeeste istoora keessatti of ajjeeste
Maaliif akka ishiin of ajjeeste sanaaf immoo qaamni poolisii kun ragaa qabatamaa fudhateera, viidiyoo godhateera, suura kaafateera achitti. Isa kana immoo ana jawweef yookiin gammeef osoo hin taane qaama imbaasiitiif hin kenna viidiyoo sana. Abbaan itti dhiyeenyaan barbaadan viidiyoo sana fudhachuu dandeessu jechaadha. Mucayyoon duushii. Dabalataan immoo mucayyoon ofii ishiiti ishiin duute ragaa qabatamaa waan hedduu lafa keessatti gaafa duute. Ani deemuufan jira, ani du'uufan jira. Waan akkana sagalee waraabdee hin qabdi. Otoo achi hin ga'in dura mucaa sanatti mucaa shakkamu sana imbaasiin otoo mucaa sana hundeessin nuti asii deemuu hin dandeenyu namni hedduun nu eegaa jira jennee. Imbaasiin qaama mucaa nu shakkinu sana dawwalee nu waame mucaan hin dhufe. Gaafa mucaan qaama shakkamaan kun gaafa dhufu kutaa diyaaspoorotaa jedhanii ol seensisanii waan qabeessaa fi waan dubbachuu qabdan dubbadhaan hin jedhan. Shakkamaa kana shakkinaa jenneen. Maal shakkitan shakkamaa kana mucaan kuni akkanatti mucayyoo kana akka ishiin hiriyaa ishii turte hiriyaan hiriyummaa jechuun immoo gadi fageenyaan hin beeku maal akka isaan godhan hin beeku maal gochuu qabna jennee gaafa gaafannu mucayyoon ofiin of ajjeesse akka seera biyya kanaatti immoo haati mana abbaa warraan wal lolanii yoo abbaa warraan harkaan hin tuqne yoo abbaa warraan harkaan qabeetu mucayyoo abbaa barbaade nama biraa hin ajjeefne maaltu ta'uu qaba? Qaamni poolisii isa sana siif hin qoratu. Qaamni poolisii kan sii qoratu namatu ajjeese moo ofiin of ajjeeste kana bichaa sii qorataadhaan. Ishii maal gochuu qabna kanaaf jennaan mucayyoon of ajjeesuu ishiitiif ragaan mana yaalaa irraa qaqqabeeran baasii. Waan garaagaraa irraa waajjira poolisii dhaqqabeera. Maal goonu ishii nuti kanaaf? Akkamitti reenfa keessan galfachuu dandeessu? Abdii fi sin immoo warri dhimma biraa barbaadan immoo maal godhan? Mana dubbii Arsii fi dubbii Shawaa walitti fiddan. Ijoolleen Arsii ijoollee Shawaa ajjeeste. Akkamitti nuti immoo isa sana akkamitti sun akkamitti ajjeesu kan jedhudha kan kaane malee otoo mucayyoon kun ofiin of ajjeesti jechuutti dhageenye maal gocha deemna nuti? Dhugaan jiru kanadha. Gammeenis na bira jira. Namoonni hedduun warri kaleessa turan hundi isaanii namni 15 ol na bira jiran hanga ammaatti. Hanga ammaatti otoo midhaan bishaan hin jedhin otoo nuti asachee deemnu gaafa dursa Arsiin tuulama ajjeesee keessaa baasa namni akkas jedhe tokko hin jiru. Dhugaan intalaa haa ba'u jenne akka Oromootti dhaabbanne yoo san ta'e anis intala sikkoo mandooti achiin gora ture sigalee nuti ka jenne dhugaan saba qulqulluu haa ba'u dhugaan miskiinaa haa ba'u mucaadhaafis micayyoodhaafis dhugaan haa ba'u jenne malee Arsii fi tuulamni wal fixe hin jenne nuti waan hin jenne hin jedhina. Sinigale waan kan dubban hin jedhina asumarra wallee hoo barbaanne liivii san finnee waraabuu ageechisuu dandeenya uummata kana dhugaan qulqulluu haa ba'u jenne dhugaan miskiinaa haa ba'u jenne abdiinis dhugaa argatu intalli duutes dhugaa argatu jenne malee waa'ee tuulamaa fi Arsii waan dubbanne tokko hin jiru sigalee waan dubbanne tokko hin jiru. Ani gabaabinaan waan dubbadhe hin jiru siifanis waan dubbadhe hin jiru ka jennee dhugaan micayyoodhaa haa ba'u ana sodootee sanuma kaa ani sodoondee dhugaan ishee haa ba'u jettanii miti isin ati sodooduu ta'e dhugaan mucaa haa ba'u jenne. Dhugaan intalaa haa ba'u jenne intalli sun sababa kamiin duutee qoradhaa jenne malee waan gandaa walitti finne tokko hin jiru uummata Oromoo irra seera jettan sinigalee dhimma irraa qabnu nuti gandarraa ati akka keetti jechuu dhiisuu akka Oromootti dubbanne yagee ati akka keetti hin jenne warri jedhanis hin jiru dhugaan jirtu immoo isa kaleessa kaastee agaarraa attatti hordofaa amma nurraa eegaa turte kuni isaan amma kana sitti mee mucayyoon ofiin of ajjeeste shakkamaa qabdan sana immoo waamaa jennaan dirqama hin deemnu nuti. Imbaasii jechuun Itoophiyaa bakka buutanii biyya kana keessa jirtanii maaf nama nuuf hin dhiyeessitan jennaan dirqama mucaa waamanii nu dhiyeessan mucaa hiriyaa ishiiti jedhan san. Mucaan gaafa dhufu maal jedhee anaa wanti ishiin naan jette ragaa qabatamaan kana kanatu bilbila koo irra jira kana naa barreessite kana sagaleen ishiillee na bira jira sagaleen ishii jedhu. Nuti ani poolisii biyya kanaa miti namaan kana jedheetu nama qabachuu hin danda'u yookiin nama reeboo kiwwaa gochuu hin danda'u. Mucaan sagalee of biraa qaba sagalee mucaan kenniteef. Aga sadarkaa lubbuun koo darbuu fi kana booda nan argitu amma jettuunitti sagalee qabdeef hin qabdi. Asirratti mee gaafii tokkoon qaba. Namni reeffa kana gara biyyaatti galchuudhaaf itti gaafatamummaa fudhate jedhanii haadha manaa Abdii kanatu akka reeffi gara biyyaatti galu kan oliyyannoo godhe isheedha moo kan biraa immoo gaafiin lammataan bilbilli micayyoo duutee sakattaamee jiraayi poolisiin sakatta'ee bilbila micayyoo sana waa hundaa isin argitanii jirtu waan kanarraa quba qabdu
isa kanas walitti qabaatimee nu ibsa. Kuni yaada gaarii nu gaafattee yaada gaafatamuu qabudha. Bilbilli mucayyoo mana madaamii jira gammaatti miini ishii fi bilbilli mucayyoo mana madaamii jira madaamiin mi'a ishii koottan irraa fudhadhaa jechaa jirti. Dhimma mucayyoo abdii irratti garuu mucayyoon abdiin baasiidha kan bilbilteef namni tokko du'ee jira. Nama eenyu jedhamutti bilbilte nama Mahammad jedhamutti imbaasii Itoophiyaa keessa hojjetu. Isa kana immoo nuti silkiisaa isinii kennuu dandeenya. Mahammad kana faana haara reeffa kanaa ganniis ta'e abbaan barbaadan wajjin haasa'uu dandeessu. Maal jettee mucayyoon akka inni nuun jedhetti mucayyoon abdii nuu bilbiltee reeffi nu harkatti du'eera maalluu wayyaa akkamitti reeffi kun gara biyyaatti gala jettee nu gaafattee jedhan. Achiin rakkoo hin qabu hin galchinaa maaltu maal ta'e jedhaniit ishii kanatu nutti fide malee nuti abdiin beeknu nuun jedhen baasin. Rakkoo hin qabu sana nuti abdii sin barbaanna dirqamaan sababni isaa abdii irratti miidiyaa kana irratti kan odeeffamaa jiru akka abdiin harka keessa qabutti akka Naasir harka keessa qabutti kan haasa'amaa jiru. Isaan kana dirqama qaamaan arginu malee imbaasii kana hin deemnu jechaadha. Dhaggeeffadhaa. Guddata meerree eessa jirtu? Eshi maalluu wayya jennee gaafa nuti dubbii keenyatti deebinu imbaasiidhaan hin deemnu nuti dhugaa barbaanna waan ta'eef dhugaa mucayyoo keenya nuuf haa ba'u jenneen. Mucaa bilbilanii nu waamanii mucaan hin dhufe. Mucaan hin dhufe gaafa mucaan dhufu mucaa teessisanii kutaa diyaaspoorotaatti akkuma isiniin jedhe ol seensanii qoratanii maal quba qabdaa lakki quban qabu wanti nani beeku kanadha. Reeffa biyyatti galchuudha akkamitti kaate jennee gaafanne mucaan. Ani reeffa biyyatti galchuudha kanan ka'e uummanni kun miidiyaa banateet waa'ee du'a mucayyoo kanarratti haasa'a. Akkaataa mucayyoon ittiin duute sana qorachuu dhiisaniit eenyutu mucayyoo sana ajjeese mucayyoon keenya eenyu harkatti duute jedhanii taasa'u. Achumaanin ani waajjira poolisii dhaqeen reeffatu nu harkatti jira mucayyoon kun haadha manaa kiyya gara biyyaatti reeffa kana galchuun barbaadan jedheeni jedhe mucaan. Eshi erga gara biyyaatti galchuu barbaadde wanta si barbaachisu sana imbaasiidha dhaqii xumuradhu koottoo jedhan otoo mucaan imbaasiidhaan xumuratiin nuti immoo dursinee dhaqne. Wanti ture kanadha. Tuulam. Ayyee asirratti ragaa achi mana yaalati qabatanii dhuftan kan poolisiin footoo kaafatee waa hundaa godhan atilleen kan bakka mana yaalati ragaa footoo kaafatte sana guddataan abbaa fi faamilii mucayyoo duutee tana bira jiraati. Isatti ergaati inni ragaa kana waa hundaa wajjin maatiin kara ittiin deemuttiin haa deemuti. Isin amma akkaataa bilbila mucayyoo sana dhaqxanii madaamirraa fuutaniitoo waan jiru hunduma isaa qoratameetoo waan jiru ummatatti baafameetoo himamu isa kana godhuu hin dandeessu. Ila sittima tuulamichaati sittin hima eeyyen nuti gochuu dandeenyu riizaaltii reeffaa nuu kennaa jennaani imbaasii irraa fidachuu qabdu jedhan. Nummoo imbaasii gaafa gaafannu imbaasiin waajirri poolisii kan nuu kenne namni ajjeessu otoo hin taane mucayyoon of ajjeesudha. Warri mucayyoon biratti duute sun warri madaamonni mucayyoon biratti duute mucayyoo sanaaf akka reeffi biyyatti galuuf akka agammaatti mi'a mucayyoo fi silkii mucayyoo koottan nu biraa fuudha jechaa jiran miti akkas miti mucayyoo nu biratti duute kana bilbila ishii fi eenyu dhaqee haa fuudhu kana eenyu dhaqee haa fuudhu innaqna ishiisa iyyuu haa ta'u innaqna gara fuulduraatti iyyuu jennee gaafa walii gallu nuti kan barbaannu shakkamoota lamaan eenyu feenya abdii fi mucaa itti gaafatamummaa fudhate sana qofa barbaanne achitti dhugaan haa ba'u gaafa jennu erga mucayyoon duushii barree jara sana arganne haasofsiifneerra. Wanti isaan haasa'anii fi wanti namni haasa'u walii adda. Ragaan ijoolleen achitti dubbatanii fi ragaan namni asirraa jedhu adda. Maal goonu nuti? Ani qaama poolisii miti. Namni Muhammad jedhamu suni namni reeffa kana itti gaafatamummaa fudhatee waan kana godhaa ture kun isin bira jira. Eenyudha inni lammii Itoophiyaati? Inni imbaasiidha. Muhammad kan isin jedhan silkiirraa fudhannee reeffi biyyatti akka galuuf waan porososii hunda akka xumuramu akka sinan gargaaran nuun jedhe nuti shaarjaa jiraanna inni Abudaabiidha akka hin deddeebineef nama sana silkiisarraa fudhanneet waan hunda inni nama nuu kenne reeffa sana biyyatti galchuudha.
koottaa eenyu reeffa sana biyyatti isinii galchuudhaan nu reeffa sana biyyatti galchuu otoo hin taane kan dhufte ani dhufeef dhugaa baruu dhufeef hin jedheen. Dhugaan sun immoo maalidha jennaan dhugaan jiru kana ati immoo yoo nama tokko akka dhuunfatti shakkita taate qaama poolisii dhattee tokko kassasuu dandeessaa. Poolisiin biyya kana kan kennu ani inni sakattee nuu kenne mucayyoon ofiin of ajjeeste moo namatu ajjeese kan jedhu nuu kennee jedha. Eenyutu ajjeese mucayyoon ofiin of ajjeeste. Maal goonu ishee nuti kanaaf? Waan gaarii gootanii, waan bareeda gootanii akkaataa nuti. Nama qo'ee yaa dubbatu guutuu.